Erga mana eeganii sareedhaaf qoricha qotuu jedhani. Erga goote immoo baga akkas goote mana akkamii magaala Finfinnee keessaa bichisiifatte jechuudha. Mana akkamitti ijaarame? Mana ana jedhe jechuudha. Mana mirxii, mana bareedaa magaala Finfinnee keessaa bichisiifatte. Egaa ergi dhaqxe, erga lammii achii dhaqxe, ergi arabatti heerumte, ergi araba faana jiraatte, bakka godhuma qabdi jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota kakuu akkam jirtu riyoonni kiyyaa. Nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu, nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Yaa'u erga dhaqxe jechuudha. Ergatti seente, erga faana jiraachuu eegalte, borishiitiif yaaduu qabdi jechuudha. Boriif biyya ishii irratti waa kaawwachuu qabdi jechuudha. Maaliif akkan kana isinitti immoo waan biraa isinitti himuufi jechuudha. Akkatti namni keenya gowwamee, akkatti namni shamarran keenya tokko waggaa meeqa erga jiraatanii harka duwwaa gara biyyaatti galanii ijoolleen illee irraa fudhatamee harka gara biyyaatti galan baay'ee jira jechuudha. Mucaan kun garuu arabatti heerumtee araba Beeruuti. Namni kun nama Beeruuti, Libaanoonidha. Garuu arabadha. Itti heerumtee jechuudha. Faana jiraachuu jalqabde. Garuu isheen hamma isa faana jiraattu kana hunda mana akka inni biyya keessatti ishee dhaabitu taasiste jechuudha. Borii yeroo Itoophiyaa deemu achis jiraachuu hin danda'a. Asas jiraachuu hin danda'a. Wakkabdee hundumaa gootee mana ariifisaa bichisiifatte jechuudha. Ela yoo wajjiniin turte amma dhumaa achuma turte weel takkaa heerumte yoo achuma turte. Yoommoo ta'uu baatee immoo wanti ta'e uumamee, rakkoon uumamee, lolli uumamee, maal godhee maal gara biyyaatti gashee immoo mana qabdi. Bakka manichumayyuu osoo gurgurtee mana Finfinnee keessatti osoo gurgurtee mana gadi aanaa isaa immoo walakkaa isaatiin bitattee walakkaa isaatiin waa feete godhachuu dandeessi. Manni gar malee miiliyoona meeqaan lakkaa'ama jechuudha. Manni magaala Finfinnee keessa. Maaliifan kana jedhe seetanii mucayyoo yeroo darbee waggaa 25 jedhanii 25 akkas Saawud Arabiyaa keessa jiraattee namatti heerumtee araba faana jiraattee waggaa naannoo waggaa 17 kan araba faana jiraattee ijoollee 2 deessee fi yeroo darbe argitaniittu harka duwwaa hiisisee mana hidhaa hidhamtee waan arge godhe gara biyyaatti ishee gashe jechuudha. Amma mucaan kun maal jedha seetan amma dubbiin isaanii amma gara imbaasiidhaan kasasaa jirti waan ta'eefan dhufe imbaasiidhaan jechuudha. Yetambii garuu waaqni ishee eebbisu dhugaa waaqa yeroo tokko nama miidiyaa ta'anii yeroo nama gargaaran baay'ee namatti tola jechuudha. Gammachuu nama kenna. Karaa imbaasii kisi jalqabanii jechuudha. Imbaasiin Itoophiyaa fi imbaasiin Saawud Arabiyaan Itoophiyaa keessa jiruu fi imbaasiin Saawud Arabiyaa jechuudha. Kisi banatanii jiru jechuudha. Kallattiidhaan walirratti beellama har'a qabna jedhanii inni kallattiidhaan imbaasii achitti dhiyaateetu fuulaa fuulatti viidiyoodhaan asiis namni asiinis xabaqaan isheedhaa taa'e kan isheedhaa dubbatu taa'ee arabni jechuudha. Arabni arabiffaan arabuma kan ta'e as taa'ee innis achi imbaasii achiitiin warra waan akkasii hojjetan taa'anii fuulaa fuulatti viidiyoodhaan gaaffii gaafatamus waan godhus imbaasii qabe waan ta'eef jechuudha dubbishi. Haala kanaan jiru jechuudha. Wanti nama dhibu yeroo waan hundumaa gadi ba'u namni yeroo wal himatu himannaa keessa waan baay'ee gadi ba'a mitiree namni kun waraqata baay'ee mamallatteessiseera dubartittii kana jechuudha. Waraqatoota baay'ee mamallatteessisee jechuudha. Arabiffaan barreeffame isheen yeroo hidhamtee jirtu mana hidhaa jirtutti fidee wantoota garaagaraa tokkoffaa ijoollee kiyyaa akka haati manaasaa isheen lammaffaa bakka buutee naa guddistuudha. Waraqata barreeffamee fidee sumatu barreessa mana hidhaa keessatti fidee mallattisiisa. Maali yoo jedhame iqaamaa keessi haarisiisaa jira jedha. Lammaffaan immoo eeyyama kootiin waan akkasii akka biyyatti galaa jirtu. Waan akkasii mamallatteessiseera jechuudha. Isheen immoo akkatasaa waraqatoota ittiin deesse mana ijoollee deesse jiramtire faayila yeroo dahan biyyoonni guguddaan ikkoo faayila sii kenna. Isatti ittiin deddeebitee ilaalamtee aga gaafa deesse mucaa kee fudhattee galtutti faayila kee sii kenna. Biyyoonni guguddaan akkasidha. Biyyi akka Afrikaa biyyoonni keenya garuu
achuma jira achuma dhaqxee barbaadda yoo wanti ta'e barbaadame iddootti deesse faayila keessanarraa achi waan argee barbaaddattee baafattaa jechuudha bara isaatiin. Isheen garuu waraqata kana of harkaa qabdi. Ila waraqatitti makana waan of harkaa qabduuf qofa dubbishi imbaasiin qabeef jechuudha. Osoo waraqata kanallee of harkaa hin qabdu ta'e zeeroo taatee yoom mallee san gaafattu jechuudha. Sattiin deesse kana qabdi. Achi hospitaalatti deesse baratti deesse waraqata ishirraa yeroo kompiitara intarneetirra yeroo ilaalanii jira. Kun jira garuu humtuummoo hin jiru achirra. Waa'ee ishii kan ilaallatu humtuu hin jiru. Kanumaan namni kun bilbila isaatiin bilbilamee gaafatamee sanumaa jedha seedanii mallattoo hundumaa qaba waan isheen ittiin galtee waan isheen barbaaddee galtee fi fedhii isheetiin galtee mallatteessitee galtee kan hundumaa nan dhiyeeffadhaa jedha. Waraqataan hin dhiyeeffadhaa jedha. Sama mallatteessisiise jechuudha. Argitanii akkatti inni hammina isaa ammayyuu kan biraammoo mana biteeraa fi Itoophiyaa keessatti mana bitameeraa fi mana qabdi Itoophiyaadha. Ji'aanii birrii 20,20 ergaa turte Itoophiyaatti. Ji'aan birrii 20,20 Itoophiyaatti ergaa turte jedhachuudha. Yeroo warri achi gaafatanii isa gaafatanii ishees gaafataniiru. Amma garuu kallattiidhaan lamaan isaanii viidiyoodhaan achis asis jechuudha gaaffii wal gaafatu jechuudha. Isa booda gana gara ijoolleetti illee deebi'amaa jechuudha. Ijoolleen illee DNA hin maramaramu. Suma isheen deesse DNA hin maramaramaa. DNA kan ishiisi. Ijoolleen kun hin mirkaneeffata jechuudha. Manni murtii imbaasii dhuguma ijoollee ishii ta'u sanas argeera garuu faayila sanas argeera hinuma mirkaneeffata. Isa booda gara Saawudi Arabiyaatti akka isheen deemtu jechuudha. Saawudi Arabiyaatti imbaasiin ispoonsara godhee itti gaafatamummaa imbaasiitti maaliif ijoollee isheen deesse suni ijoollee zeegaa Saawudi Arabiyaa qabanidha. Lammummaa isaanii Saawudi Arabiyaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haadha isaanii mirkaneeffamnaan itti gaafatamummaan eenyudha imbaasiitu fuudha. Namni kunis itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Abbaan ijoollee kun ishee amma kana angalaattee hidheetti taphatee biyya kaa immoo gara waggaa tokkoof ji'a 6 minaamni geessetti erga Itoophiyaa keessa dhuftee rakkachuu jalqabdeeyyuu jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba. Kanaaf egaa kanaaf hin jedhe bara erga mana eeganii sareedhaaf qoricha qotoodha. Erga isheen kun mucaan kun dubartiin kun jechuudha dhuguma akka inni jedhee erga isa faana jiraachuu jalqabde itoo waan tokko biyya keessatti hojjechiifatteetti ta'e waanuma tokko ijaarsifatteetti ta'e yeroo kanallee yeroo inni akkas godhee biyyatti galchuu hin rakkattus manuma sanaanuu ofiima ishiiyyuu deemtee himachuus dandeesse sirriitti jechuudha. Of dandeessellee itoo rakkatiin itoo namni harka isheen qabin birrii ishiitiin baastee olii gad deemtee nama gaafattee namoota dhimma kana gaafata barbaada beekan mari'attee gaafatte. Erga itti galame jechuudha barbaayizoo kun erga itti galame maa gochuun hin danda'amu gara furmaataatti deemamaa jechuudha. Garuu mucayyoon isheen beertu suni mana bichisiifattee ammallee safaana jirtu baay'ee tokkoon appreciate ishee godhee jechuudha. Boriif hin beekamu ka bor wanti isheetti dhufu hin beekamu. Buxubuxii wayii galeenni saaca barbaree maal godhee biyyatti ishee erguu danda'a. Mucaas yoo qabaatte mucaa faana yookaan immoo mucaa harkaa fudhate jechuudha. Namoota baay'ee biyyoota gurguddatan keessa jiran garuu muudiin isaanii maalidha? Ijoollee niitii hin fuudhu faana hin jiraatu dhumarratti garuu ijoollee harkaa fudhatanii niitii sana geggeessu. Ijoollee abadan ittiin gadhiisan jechuudha. Ijoollee mucaan ishii tokko inni hangafaa waggaa 17 waggaa 15 tokko 15 tokko 11 umurii akkasii qabdi jechuudha. Waggaa hamma kana hojjettee dhugaa waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Carraan shamarranii al tokko carraan shamarran keenya wal jala daddarbee jalaa babbannaan baay'ee rakkisaadha karaatti deebi'uunsaa. Baay'ee mataa sanuu yoo namni si gargaare namni si amma mucattiin kun firaqallee qabdi qobaan dhalanne lafa keessaa akkatti ol hin baane maatii qabdi hunduma qabdi garuu namni ishee faana dhaabbatu hin jiru. Argitanii imbaasii viidiyoodhaan argaartu hundumaa ageessaartu. Yetambitu faana jira. Isheetu mana kireessee fi mana yeroo darbe mana akka kireeffattu waan tokko akka hojjettu jedhame gargaaraanis nan gargaara jettee ilaali. Nama fira garuu baay'ee qabdi maatii garuu qabdi. Lafa kee kan bahe hin jiru jechuudha. Yoo faffagaataniyyuu garuu gaafatti rakkattu gaafatti waan ta'e taatee dhuftu eenyullee si faana dhaabbatu. Eenyullee harka siin qabu dhugaa waaqa. Du'a si wayya kana namaan dunni maa dhuftee siin jedhu jechuudha. Kanaaf carraan shamarranii dhugaa waaqa baay'ee tokko rakkisaadhas.
rakkisaa iddoon taane itti kufan rakkisaa iddoon taane yoo dhaabbatan bakka isaanii milkaa'anii yookaan hojii isaanii irratti milkaa'u yookaan iddoo ta'etti mana dhaabbatanii hin milkaan taana kana lamaan keessaa bahan taana baay'ee tokko jireenyi isaanii gaddisiisa rakkisa boo'icha gadadoo. Kanaaf waaqni sinaa eegu maalumaaf iyyuu hordoftoota keenya